waggoota afuriyaas Oromiyaan lola walitti fufaa keessummeessaati jirti. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa hordofuun paartileen siyaasaa fi namoonni dhuunfaa sababa ilaalcha siyaasaatiin biyyarraa baqatanii turan biyyatti deebi'uu isaanii faana dha'uun Oromiyaa fi mooraan siyaasaa Oromoo bu'aa bahii hedduu keessummeessitee turte. Paartilee siyaasaa karaa nagaatiin qabsaa'uuf gara Oromiyaatti deebi'an keessaa waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin deebi'us haldureewwan hidhannoo hiikkachuuf kaaman guutamuu dhabuu isaatiin wal qabate qabsoo hidhannoo itti fufuuf murteessuu beeksisuun isaa waggaa 4 guuteetti jira. ODP dura Bilxiginnaan ammas dhaadannoo 7 keessatti bosona Oromiyaa keessaa waboo balleessine jedhuun dhaaddatani. Kabaja uummanni Oromoo qabus waan gadi buusutu dalagamaa jira. Kanan to'anna yeroo gabaabaa keessatti 7 caalaa nutti fixu. Dhaadannoon Bilxiginnaa kun garuu abjuu ta'uun hojimane waggaa 4 itti ta'eeti jira. Waggaa 4 keessatti waraanni bilisummaa Oromoo danoomuun Oromiyaa guutuu walga'e. Murkaa fi anamaleen Bilxiginnaa kunis Oromiyaa akka hafuura nagaa hin baafanne taasisee jechuun bulchiinsa mootummaa naannichaa qeeqaaf saaxilee ture. Oromiyaanis sababa waraanaatiin karree misoomaa fi nagaa ishii cufame. Nagaan akka bu'uuf haati Oromoo nagaan baatee galtee Oromiyaan akka nagoomtuuf waywaannaan uummataa fi jaarsolee Oromoo itti fufus maal na dhibdee gaafii uummatarraa dantaa dhabuu Bilxiginnaa madda rakkoo ta'ee dubbicha ittuu hammeesse. Waboon falmachuu Bilxiginnaan araara baqachuu itti fufane. Dhaadannooleen hawaasummaa jidduu hin galeeffatin afaan hooggantoota olaanoo Bilxiginnaarraa dhagahamaa turan. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummii teecha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf murteeffatee hojjechaa kan ture Bilxiginnaan abaa waboo akka qurxummiitti uummata Oromoo ammoo akka galaanaatti fakkeessuun qurxummii balleessuuf galaana gogsuun dirqamaa jechuun lola labsani. Sababa lolichaatiin namoota nagaa hidhannu maleeyyii ta'anii fi qaamolee nagaa dabalatee lubbuun 1000 bilaasha taateeti jirti. Haleellaan diroonii fi lafoo godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti raawwatamuun qisaasama lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiiseeti jira. Rakkoowwan sababa waraanaatiin Oromiyaatti dhufan dandamachuuf paartileen siyaasaa akkasuma qaamoleen hidhatanii socho'anii fi mootummaan lola dhaabanii maritti dhufuu qabu jaamuun yeroo hedduu dubbatamaa tureeti jira. Addummaan miseensonni caffee Oromiyaa irra deddeebiin mariitiin rakkoon akka furamu gaafatanis mootummaan yeroo dheeraaf dhimmicha irratti ejjennoo qabatamaa qabu hin ibsin tureeti jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiin hidhannoon jabaatee itti fufuun miseensonni waraanaa baay'ataniiti jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas gama isaatiin karaan xiiqii fi humnaa akka isaan adeemsifne hubachuun sagalee dhaadannoosaa laaffisaa dhufeeti jira. Tibbanas Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee 4ffaa kan waggaa 2ffaa irratti dhimmicha ilaalchisuun waan hin eeggamin tokko dubbataniiti jiru. Humna waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti qabsoo hidhannootti jiru waliin nagaa buusuu akka barbaadan eeranii Oromiyaa nagaa gochuuf waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf fedhii akka qaban ibsani. Akkaataan Shimallisitti dubbate ammoo quubsaa mitii jechuun qeeqamaatti jira. Wal cabsuun nugaa, wal tuffachuun nugaa, wal diiguun nugaa. Oromiyaan Itoophiyaan hunda keenya fuungeeti. Umaa rakkootu kun qabu. Kanaafuu dhimmi sirriitti ciccinee uummata keenya ibsuu barbaannus qaamolee hidhannoodhaan socho'an kanaafis irra deddeebi'ee ibsuu barbaadu. Karaa araaraa karaa nagaatti adeemnu jechuun barbaada. Qaamni inni kaan akka nu keessa galee nu hammacu carraa bane malee eenyuyyuu hin fayyadne wanti kun. Studio Afrikaa ta Oromiyaa Media Network irraa imal dheeraa ji'oottan 108 yookaan guyyoottan 385 booda
hundeeffam wagga sagaleessoo miidiyaa guddayya saba Oromoo khatay Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yaadachuu irratti argamna. Istuudiyoowwan keenya kan kutaalee addunyaa garagaratti argaman hundarraa bifa haaraan kakuu imala keenyaa kan gara fuulduraa haaromsisnee isin tajaajiluudhaaf akkuma kaleessatti murannoodhaan ni hojjenna. Miidiyaan keenya waggoota 9 dura qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf hojii eegalee har'as kunoo gufuuwwan hedduu dandamachuun nufi tokko malee hojiitti jira. Kun kan ta'e deeggarsa keessaniin ulfaadha. Kan darbeef galata kan fuulduraaf ammoo waamicha dhiyeessina. Ameerikaa Minisoota hanga Oromiyaa erga biyya irraa dhiibamnee baanee boodas ummata keenya kan sagalee dhabeef sagalee ta'uudhaaf ga'ee ogummaa keenya ba'achuu irratti argamna. Kun kan ta'e deeggarsa keessaniin ammas deeggarsa keessan caalmatti barbaanna. Dhugaa ummata keenyaatiif halkaniif guyyaa ni carraaqna. Taateewwan guutuu Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti raawwataman hundumayyuu dhugaa fi faayidaa ummata Oromoo jiddu galeessa godhachuudhaan ni dhiyaatu. Haqa barbaacha golli nuti hin seenne hin jiru. Odeeffannoowwan ummata keenyarraa nu qaqqabe hundaa tooftaa qabnutti fayyadamnee ni qulqulleessina. Qaama dhimmi ilaalatus dubbisnee sagalee ummata biyya keessaa qofa osoo hin taane kan diyaaspooraas ta'uu itti fufna. Kanaaf tuutni hojjettootni keenyaa hundi ogummaa teeknooloojii dandeettii fi beekumsa qabaatanitti dhimma bahuun qabsoo miidiyaa kan waggoota 9 dura eegalame ni cimsu. Rasaasni keenya dhugaa, galmi keenya bilisummaa fi kabaja ummata Oromooti. Dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan bara waliinis deemuunis dirqama. Kanaaf ummata keenya hunda bira ga'uuf teeknooloojiiwwan barri fide maraan tajaajilamuuf murteessinee jirra. Feesbuukii, yuutuubii, TikTokii fi weebsaayitii qofa osoo hin taane Yahsaat irratti frequency 11843 symbol reetii 27500 fi polarizationii V irratti nu argattu. Toltullee ammaatullee jabaatullee laaftullee nuffi tokko malee saatiiwwan 24 guyyoottan torbaan jiiqabu isan tajaajiluuf asitti argama. Oduu, odeessaalee, dookumantariiwwan gaggabaaboo, xiinxalaa fi qophiilee garagaraa kan durii caalee fooyyeessuun isiniif dhiyeessuuf waadaa keenya ni haaromsina. Baga hundeeffamaa OMN waggaa 9ffaa nagaan geessan isiniin jenna. Yaamicha obbo Shimallis taasisan kana irratti deebii kan kenne waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin yaamichi kun gama mootummaa federaalaatiin dhiyaachuu akka qabu eeruun fedhiin marii qaama sadaffaatiin hoogganamu rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin qabu furuu irratti kan hin jijjiiramne ta'uu irra deebiin mirkaneessee jira. Marii kana fakkeessuuf ulaagaawwan guutamuu qaban akka guutamanis lafa kaa'ee jira. Haa ta'u malee yaamicha araaraa mootummaan naannoo Oromiyaa taasiseen booda ejjennoon gama mootummaa federaalaatiin jiru ifa hin ta'in jira. Yaa'ii caffee Oromiyaa yaamichi araaraa irratti taasifame dura raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyaachuun ejjennoo mootummaa isaanii kan ibsanii turan ministeer deetaan waajjira koominikeeshinii federaalaa Kabbadaa Deessisaa mootummaan marii qaama sadaffaa waan jiru kan hin simannee fi humna hidhate kan karaa nagaatiin galuu dide irratti itti fufiinsaan tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ibsanii turan. Yaa'ii caffee booda gama mootummaa federaalaatiin ejjennoon jijjiirame yoo jiraate adda baasuuf OMN guyyoota dura gara obbo Kabbadaa Deessisaatti bilbilus OMN'if deebii kennuu fedha akka hin qabne ibsuun bilbila cufataniiti jiru. Yaamicha araaraa mootummaan naannoo Oromiyaa godhee fi fedhii araaraa waboo agarsiise irratti gammachuu akka qaban dubbatu gareewwan hawaasaa OMN dhimma kana irratti dubbisa muraasni. Oromiyaan dirree wal waraansaa ta'uun uummata naannichaa gidiraa hamaa keessatti kuffisee jira kan jaani maddeen keenya dhumaatiin lammilee mancaatiin qabeenyaa fi deegni waggoota 4 dabran Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufu yaadachiisu. Haalli kun kan jijjiiramu yoo nagaan bu'eedha. Nagaan dhugaa kan dhufamu dhugaa irratti walii galuudhaanii jaaniiti jirani. Adeemsa araaraa keessatti walganuu kaleessa ture. Wal amantaan baduun Oromoo fi godaanessa hamaa ta'ee dabree jira kan jaani maddeen OMN kunneen araara qalbii dhugaa fi wal amantaa irratti hundaa'etu Oromiyaa fi Oromoof barbaachisaa jaaniiti jiru. Mooraan Oromoo wal cabsuun
masaanuuwwan oromootiif karra banee oromoo fi oromiyaa balaaf saaxilu dubbatani. Waraanni naannicha keessatti deemaa jiru itti fufnaan dhumaatii fi diigumsa tana dura agarree ole arguu mallaa yaaddoo jiruus qabu. Hundaa ol nagaa fiduun gahee mootummaa akka ta'e himane ummanni naannichaa garee araaraaf fedhii agarsiisan kanneen irratti dhiibbaa gochuuf tumsuun nagaa oromiyaa dhugoomsuu akka qabanis yaamicha godhaniitu jiru. Yaamicha araaraa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeessan ilaalchisee ABO WBO'n ibsa baaseen yaamichi kana dura taasifame turerraa addaa miti jee jira. ABO WBO'n mariin kan taasifamu yoo ta'e bakka qaamni sadaffaan sadarkaa idil addunyaa irraa ramadame jirutti ta'uu qabaa jechuun ejjennoo isaanii duraan ibsanii turan irra deebiin mirkaneessan. Obbo Shimallis yaa'ii caffee irratti ABO shanii akka araaraan galu yaamicha dhiyeessinaa jaanii turani. ABO WBO'n qabsoo hidhannootti jiru ibsa baaseen nuti ABO shanii miti jechuun qeeqeeti jira. Adeemsi nagaa buusuu ulaagaawwan barbaadaman guutuu akka qaban barbaannaa kan jedhe ABO WBO'n mootummaan Itoophiyaa ulfaatina waldhabdee Oromiyaa keessatti deemaa jiru xiqqeessee ilaalaa jira jechuun eere. Qaamni sadaffaan marii kana gaggeessu idil addunyaa irraa ramadamuu qabaa kan jedhe ABO WBO'n ajajoonni WBO fi hirmaattonni marichaa naannoo waldhabdeen jiru keessaa fi alallee socho'uu danda'utu irra jiraataa jedhe. Adeemsi jidduu seentummaa bu'aa qabeessa akka ta'u qaamoleen sadaffaan sadarkaa idil addunyaa irraa hirmaachuun sirnaan adeemsifamuutu irra jiraataa jee jira. Kuyyoo kan hin ta'in ta'e waliigaltee Asmaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti fashalaa'e irra deebiin taa'aa kan jedhe ABO WBO'n waliigalteewwan jidduu seenummaa raawwachiisuuf wabii ta'uu kan danda'an qooda fudhattoota idil addunyaa qofa akka ta'an ifoomse. Bakka jala bultii hundeeffama OMN waggaa 9ffaan isin gahe jechaa sagaleen sagalee dhabeeyyii OMN waggaa 9 irraa dura cunqursaa lagaatti xumura gochuuf biyya Ameerikaatti bitootessa tokko bara 2014 duudhaa Oromoo qabatee dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin dhawwaaqu hayyootaan ijaarame mala qabsoo isaa keessatti qilleensa Oromiyaa kan bilisoomse OMN bahaa fi dhihatti kaabaa fi kibbatti Oromoo dammaqsuun warraaqsa kan finiinse OMN ugguraaf sakaallaa diinatiif kan hin jilbeeffanne OMN baga dhalatte baga guddatte jechaa maarree hundeeffama OMN waggaa 9ffaa sababeeffachuun uummanni Oromoo bal'aan OMN haa tumsinu haa utumu haa tiksinu haa kunuunsinuun dhaamsa keenya baga jala bultii hundeeffama OMN waggaa 9ffaan isin gahe. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa irratti baname furuuf fedhii dhugaa qaba yoo ta'e mala biyyaalessaa fi idil addunyaa sirrii ta'e hordofuu waliigaluu akka qabu dhaameeti jira. ABO WBO'n rogeeyyii fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoos dhimmicha ilaalchisuun yaada isaanii kennaniiti jira. Daarektarii OMN duraanii namni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed gama isaaniitiin mootummaan nagaa buusuuf yaamicha araaraa inni taasise dinqisiifachuun jiddu seentummaa qaama sadaffaa ofirraa dhiibuunsaa garuu sirrii akka hin taane qeeqetti jira. Akka obbo Jawaar Mohaammed jaanitti lolli Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti adeemsifamaa jiru sadarkaa jaarsolii biyyaatiin furamu bira dabreetti jira jaane. Kanaaf qaamoleen idil addunyaa akkaatuma wal dhabdeen Tigraay fi mootummaa federaalaa hiikuuf hirmaatanitti dhimma kana irrattis affeeramuu qabu jeeti jira. Hayyuu federaalizimii qondaalle bilxiginnaa duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi rogeessi siyaasaa Yaayyaa Bashir yaada Jawaar kana jabeessuun barbaachisummaan qaama sadaffaa murteessaa ta'uu ibsaniiti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin yaamicha ija lamaan kan ilaalu ta'uu himee Oromiyaa nagaa gochuuf garuu yaamicha dhugaa yoo jiraate qophaa'aa ta'uu ibseeti jira. Daawwattoota OMN ani Faayizaa Eliyaas ogeeyyoota teeknikaa waliin ta'uun nagaa keessa nuuf tura.